Dear Mama yookiin Only God Can Judge Me jechi jedhu dinqisiifattoonni isaa hedduun ofirraa qabu. Maqaa isaa adda ta'een sirboota isaa yoo ilaalle iyyuu baay'een keenya beeknaan. Tupac Shakur. Akkuma yeroo kaanii laayikii gochuun haa jalqabnu. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun eegalaa. Juun 16 bara 1971tti haadha isaa Feenii fi abbaa isaa Beerii Gaarlaand irraa Liizeen Paarish yookiin Tupac Shakur Harlem New Yorkitti dhalate. Haati isaa ijoollee abbaa manaa biraa irraa godhatte lama rakkinaan guddisaa turte. Sababa rakkinaafis biyyaa biyya deemanii jiraatu turan. Gara Baaltimuur deemuunis jiraachuu eegalan. Tupac Baaltimuur keessatti School of Art keessatti galmaa'uuf yeroo jedhutti haati isaa maqaa isaa Liizeen Paarish irraa gara Tupac Shakuritti jijjiirte. Peeruu keessatti mirga gurraachotaaf utuu loluu kan du'e Tupac Amaar irraa Tupac fudhattee abbaa ijoollee ishee kan biraa irraa Shakur fudhattee Tupac Shakur jechuun itti moggaaste. Achuma Baaltimoor keessatti utuu jiraatu haayiskuulii keessatti Jeedaa Pinkeetiin wal bare. Jeedaan All Eyes on Me yaadannoo Tupacii fiilmii hojjetame irras jirti. Yeroo sanatti Baaltimoor magaalaa yakkaan guutamte turte. Tupac haadha isaa waliin gara magaalaa Marliin deemuun achittis jireenya isaanii fooyyessuuf jecha wantoota seeraan ala ta'an hojjechuu eegale. Tupac jaalala inni hip-hoppiif qabu jireenya isaa akka fooyyesse ni himama. Yeroo umuriin isaa 17 turetti Leeyilaa Steenberg mucaa jedhamtu waliin wal bare. Yeroo sanatti Tupac walaloowwan adda addaa hin barreessa ture. Isheenis nama Astroom Girigorii jedhamu waliin wal barsiisteen maanaajara isaas gooteef. Yeroo kanatti kan muuziqaaf Tupac wal baran bara 1991tti sirba isaa jalqabaa Same Song jedhu gadhiise. 1992tti yaaliin ajjeechaa yeroo irratti gaggeeffamutti shugguxii isaatiin namni biraa mucaa waggaa 6 ajjeesee ture. Tupac seeraan gaafatamuu baasus maatii mucaa sanaaf $300,000 hanga $500,000 kan ta'u laateeraaf. Bara 1993tti poolisoota 2 tokko garaarra tokko miilarra rukutuun himatamee ture. Poolisoonni sun dhukaasa sodaachisaa akka turan baramee bilisa ba'eera. Bara 1995 fi 96tti Me Against the World fi All Eyes on Me kan jedhu albamoota 2 gadhiisee jaalatamummaa hedduu horateera. Albama isaa sadaffaa yeroo hojjechaa turetti istuudiyoo keessatti si'a 2tti dhokaasamee ture. Gochaa kana duuba beegiin akka jiru shakkamus beegiin waan beekuu hin qabu jechuun deebiseera. Bara 1996tti Tupac sirba isaa beegii irratti xiyyeeffate Hitmap jedhu gadhiise. Tupac nama rakkoo baay'ee keessa darbedha. Mana hidhaattis ni deddeebi'a akkuma poolitikanyoota biyya keenyaa. Yeroo ta'etti dirqisiisanii gudeeduun mana hidhaatti darbatamee ture. Tupac albamoota 11 kan hojjete yeroo ta'u walumaa galatti si'a miiliyoona 75 nagadameeraaf. Kunis artiistii albamii hedduu gurgurate godheenii ture. Seepteembar 7 bara 1996 dorgommii Mike Tyson irratti dorgomu ilaaluuf gara Las Vegas deemee ture. Achittis namoota hin beekamneen si'a 12 xiyyiitiin dhaame. Lubbuu isaa oolchuuf gara mana yaalaatti geeffamus ergatti dhokee guyyaa 6 booda Seepteembar 13 bara 1996 boqote. YouTube chaanaalii kana irratti dookumantariiwwan adda addaa seenaa namoota beekamoo fi taateewwan dinqisiisoo waan isiniif dhiyeessinuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a.